Jirtuun ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ilmaan Oromoo warreen Dubaay keessa jiraatanii ijoolleen karaa seera biyya Dubaay beektanii na gargaaruu dandeessan karaa seeraatiin viidiyoo koo kan argitanii akka na gargaartan akka deeggarsa gootan sabtiin qabaa waan ta'eef keessan viidiyoo koo kana jalatti naa barreessaa. Waaqatti maxxan sodaadhaati. Gargaarsa kana gargaarsa namummaatii namni tokko nama ta'uudhaan nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Kanaafuu akka viidiyoo koo kana jalatti naa barreessitan namoonni seera beektan baqa baay'ee qummaa keessan jira. Qummaa kana immoo kana jedhee ibsachuu waan hin barbaanneef warreen viidiyoo koo kana argatan Rabbi waan itti amanti sodaadhu. Gargaarsa namummaa akkanaa gootan. Yaa warqoo kan manatti kan man'amsa. Video kana akkuma argitan obboleettiin keenya kun Dubaay keessa kan jiraattu sagalee ishii baay'ee gadi qabamee kan waraabdedha. Sagalee ishii gubbaa irratti wantoonni ishiin jettee baay'ee rakkina hamaa keessa jira. Ani qarshiillee na gargaaraa siniin jedhu rakkoo cimaa keessa waan jiruuf akka na gargaartan Oromoo ko jedhee tana sin gaafadha jettee haasofti. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka sin jirtanitti siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kooti nagaa keessanii ana nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattanii gamtanii yeroo kana geessanii nama borutti darbee jiraatu Rabbiin sinaa taasisu jecha like share gochaa kottaa ola seenaa siniin jedha. Akkasuma warroonni mana koo haaraa taatanillee maamila koo ta'uu hin dagatinaayi. Egaa obboleettiin keenya kuni kan jiraattu Dubaay keessa jiraatti nama afaan beekuu fi hin beekne irraa waan inni beeku hin jiru. Micayyoon kuni akka malee keessadha dafqirraa kan cite jechaadha. Rakkoo cimaa keessa jira. Rakkinaan nani keessa jiru. Ani obboloota koo jette viidiyoo tokko hojjettee turte deebitee lammaffaas hojjette micayyoon tun jechaadha. Ani birrii na gargaaraa qarshii na gargaaraa siniin hin jenne adaraa Oromoo koo. Namoonni na gargaaruu dandeessan lubbuu koo qofaan akkan ba'uun barbaade lubbuu kootifan sodaadhee jira rakkina cimaa keessan jira eenyumtuu naa beekuu hin danda'u jettee baay'ee tokko sababii dafqi kun akkarra gadi cita malee waan takka kanarraa waan ishiin haasofte tokkollee hin jiru. Ijoollee keenya amma biyya kamiyyuu taanaan hin ho'a baay'ee qaba jechaadha. Fakkeenyaaf mana keessa warra hojjettanii mana keessatti qorra minaaminni hin jira waan ta'eef marwaa isaanii kunillee siniif banamuu danda'a isallee banachuu dandeessu jechaadha. Bakka inni hin jirre immoo amma akkatti hojjettanillee qabdan. Obboleettiin keenya Suudi Arabiyaadha. Ishiin baay'ee ho'arraan kan kaase dhiigni afaan funyaaniin dhaabachuu didee obboleettii sana amma ammaatti bootaa sana bahuu hin dandeenye. Ijoolleen keenya dhaqqabaa maal obboloota keenya dhaqqabaa gaafa jennee nama rakkatee argetu nama dhaqqaba malee inni rakkateen argine nama naqqabu obboloota kiyya. Micayyoo ishii Suudi Arabiyaa kanas dhugaa rabbiiti viidiyoo tokko hojjedheen ture dhiigni ishii aannan akkasiin jiru viidiyoo gizee na argitu ani yoo rifaatu sanarraa baay'ee mataan kun dhukkube jechaadha. Amma akka dhaabattee ishiin deemtu garuu rabbii dhumatti ishii gargaare malee siniin jedha. Micayyoon kun Riyaadirra katamaa isaarraa sa'aatii 14 kan fagaatte jechaadha. Riyaadirraa sa'aatii 14 jechaan laal guyyaa tokkoo fi sa'aatii 2 jechaan. Kanammoo deemee namni tokko deemee too fuudhuu hin danda'u. Kanaaf ejensi ishii warra biyyaatti dawwallee isaanirree akka isaan baasaniif haala tokko mijeessaa turre. Innaa obboloonni akka ishii baasaniif jecha micayyoo tana ejessoota ishiitti ijoolleen achi jiranillee akka gargaaraniif waan baay'ee tokko mijeessaa turre obboloonni gargaaraa turanillee haa galatoomanii. Ejensiin biyya keessa jiru namatti qoosti jechaadha. Itti qoosu innaa maal si gargaararee homaa miti jabaadho jedhanii xiqqoo ishee madaam ishiitti dawwalanii ji'a lama dhiignotoo afaan funyaaniin hin dhaabanne jechaadha micayyoo sana. Innaa marfee mana yaalaa xiqqoo geessitee turtee mana yaalaas kan geessitee homaa furmaata kennuufii dide jechaadha. Yaa obboloota keenya sababii ho'arraan kan ka'e jechaadha. Micayyoo tana gara biyyaa sin gashuun kontiraata birrii koo kaffalee waan fuudhee fiiyyuu birrii koo yoo naa deebisan qofan gashuu danda'a hin gashuu amma ishiin kontiraata fi tottettee didde. Madaam ishii dinnaa waan ga'uu dhabnaan dhiifne. Sababiin isaa micayyoo tana ijoolleen naqanii baasuu hin danda'an. Fageenyarraan kan ka'e jechaadha. Arabatu baasuu danda'a. Arabni baasu kun immoo araboottis dubbannaan taaskicha qabatee waan naquuf inni birrii meeqa gaafate seetan. Diinaa maal jedhama birriin Suudi Arabiyaa isa birrii 4,000 gaafate. 4,000 fidaa jedhee jechaadha.
Inna achumarraa ejessi biyyatti dawallee fi amma tokko isaanumaan warra achitti dawalanii fi inna amaaradha waan ta'eef ejessi ishii taa'i jedheen taa'i kontiraata kee fixadhu. Ede waan baay'ee seeyu sagalee isaa otoo sin dhaggeeffachise dhugaa rabbiiti waan inni haasa'e jechaadha. Itoophiyaan keenya kun gara jabeettidha gar kamiyyuu taanaani. Kanaaf gargaaruu hin dandeenye mucayyoo sanallee amma tokko garuu xiqqoo ishee ammoo maal jedhu jette sababii maalitti seeta sababii hoo'ati. Hoo'aa mana keessa qorri hin jiru boota riibarree hin qabdu mucayyoo suni ijoollee dhiiraa bira jette ijoolleen dhiiraa suni kuwaasii yeroo isaan taphatu yeroo halkan gadi ciise isaan kuwaasii taphatan sana narratti faala faanduu bakka irriiballee takka hin qabu jette irriiba namni hin qabne immoo baay'ee rakkoodha. Hojii hojjechaa oolanii hirriiba saatuma lamarree kan hin qabne baay'ee ulfaataadha jechaadha. Rakkina baay'eetu jira. Rakkoon ijoollee keenya baay'eetu jira siniin jechuun barbaade. Mucayyoon tun isaa amma rakkoo shishi rakkoodhuma hoo'ati. Rakkoo hoo'aa akkasitti qilleessa kan hin qabne mana hojjettu keessatti bakka qorra kan bana hin jirre jechaadha. Biyyoota akka Joordaanii fi biyyoota akka Beeruutii yeroo muraasan booda roobni hin jira. Amma roobni sun ga'utti garuu hoo'atu jira. Hoo'i isaa yaa'u kana badaa miti qilleensis jira hoo'is jira. Warroota ala hojjetan ijoollee ala hojjetan keessattuu hin goddaa jecha isin immoo ala miti kan hojjettan mana kan hojjettan hin jirtu jecha warri mana keessa hojjettan maruwaadhuma isaanii sanallee banadhaa isiniin jedha rakkoodha baay'ee rakkoodha gisee akkasitti akkatti hojii hojjetan hin qabanii nama cannaqaa nama dhiphisaa waan baay'ee namatti dhaga'ama mucayyoo tanaa namoonni itti dhiyaatan namoonni beektan waan rakkatte rakkoo ishillee gaafadhaatii gargaaraan isiniin jedha gargaaruun hin barbaachisa maal akka rakkatte rakkoo ishii nama kana baaftee too hin dubbatani na qaqqabaa ani rakkadheen jira as keessaa ba'uun barbaade jette isa kana immoo eenyutu gargaaruu qaba warra biyya sana keessa jirtantu mucayyoo kanatti siqeetoo gargaaruu qaba rakkoo ishii hubachuu qabdu namni tokko gaafa inni du'e qofa hayii maal ta'ee du'e abaluu sun jennee boo'uu hin qabnu har'a otoo lubbuudhaan jiru rakkoo nama sanaa hubachuu qabna ijoolleen keenya girrisuu iyyuu taphachuu maal jechuurraan kana ta'e ijoollee rakkatan gargaaruu hin xaaran hin naqani maaliif akka ta'e hin beeku jechaadha ijoollee baay'eetu kan bilbila hin qabne kan dhoksaatti ukkaamaman baay'ee isaaniitu jira warroonni bilbila qabanillee bilbila qabu bilbila isaanii sana baasanii dubbachuu danda'u yaa hordoftoota kiyya rakkoon ijoollee keenyaa baay'eedha siniin jechuun barbaade dhoksaadhaan kan rakkachaa jiran baay'eetu jira kaan isaanii haala mijataa arganne jedhanii ijoollee keenya gargaaruuf kan hin dhaqneetu jira inni har'a isinii mijeesse kun borullee baqa waan hin taane keessa galuu dandeessu waan ta'eef isinillee ijoollee rakkatan gargaaruun isinirraa barbaachisa keessatti warri Dubaay hin jirtan anallee dubbisa obboleettii tana maaloo akkaataa ittiin gargaaru rakkoo ishiillee akka gaafannu waan ishiin rakkatterree waan kamiinuu haa ta'u bukkee dhaabachuun nu barbaachisa ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan dhugaa rabbiiti rakkoo keessa walitti madhaa walitti haasa'adhaa rakkoo cimaa yoo ta'e immoo gaafa rakkoon tokko sinirra ga'e ijoolleedhuma santu sin naqqabuu danda'a siniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa laayik sheer godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa siniin jedha viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutti yeroo gaarii naaf qabaadha obboleettii keenya rabbiin kadhadhaaf siniin jedha baay baay turtii gaarii